Ayyee ashamaa jirra jirtuu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Irree Miidiyaa nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa sagantaan kun dhimma aartist Qamar Yuusufii fi dhimma obbo Dinquu Dayyaasii ta'a jechuudha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share wal. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan isiniif jirra bifa kanaan isiniif dubbisaa dhiyaadhaa share godhaa waliif dabarsaa. Dubbiin aartist Qamar Yuusufii fi obbo Dinquutuun osoo suuta jedhamee laallamee gaariidha jedhan. Abbaan haqaa Dinquudha, Qamar ammoo ni soba jedhanii irratti murteessuun ni ulfaata. Qamaris yoo ta'e miidiyaa diinaa irratti ol bahee dubbii yookiin ammoo himannaa hin barbaachifne Dinquu Dayyaas achi irratti himachuun isaa sun sirriidhaa miti jedhan. Qamar Yuusuf ilma Oromooti. Dinquun Dayyaas ilma Oromooti. Eegaa Oromoon aadaa fi safuu qaba. Sirna gadaa qaba. Jaarsolii beektota hayyootatu jira. Artist Qamar Yuusuf yoo dabni irratti illee dalagame, yoo ammoo dhugaan isaallee awwaalamee jiraate, yeroo ammaa kanatti obbo Dinquun Dayyaas kana dalataa TV irraan shiraa fi dokumentari kijibaa irratti hojjetame osoo isa irratti hojjechuutti jiran obbo Qamar Yuusuf jidduma kanaan as bahee obbo Dinquun Dayyaas akkana na godhe jedhee booyuun isaa sun sirriidhaa miti jedhan. Rakkoo isaa kana arma dura obbo Dinquun Dayyaas kana na godhe shira akkanaa kana narratti dalage mallaqa kiyyaaf horiin kiyya ka isa biratti hafetu jira. Oromoo dhimma kana naa laala dubbii tana naa argaa jedhee osoo Oromoon gayate jaarsoliin abbootiin gadaa dubbii isaan jidduutti uumame kana rakkoo isaan jidduutti uumame kana ni furuu ta'a sila. Haa ta'uu ammoo obbo Qamar Yuusuf abbootii gadaallee dhiisee beektota Oromoollee dhiisee TV ummata Oromoo addaan facaasuuf halkanii guyyaa hojjetu kanarratti dhiyaatee obbo Dinquun Dayyaas kana na godhe jedhee himachuun isaa sun sirriidhaa miti jedhan gama sooshaal miidiyaa irratti warrootni maxxansan. Eegaa nulleen ammoo akka ilmaan Oromoo tokkotti Oromoon seera qabdi, Oromoon aadaa gadaa ittiin bultu qabdi. Rakkoon namoota wajjin dalagu jidduutti ni uumamti, hin uumamtu hin jennu. Qamar Yuusuf dhugaa qaba yookiin ammoo soba illee hin jennu. Dinquun Dayyaas yookiin dhugaa qaba yookiin soba qaballee hin jennu. Obboleewwan lamaan ammoo wal dhabdee jidduu nama lamaan jidduutti argame kana ammoo gama abbootii gadaatiin osoo xumurametu gaariidha malee aartist Qamar Yuusuf yeroo ammaa kanatti obbo Dinquu Dayyaas miidiyaa diinaa san irratti isa himachuun sun sirriidhaa miti ilaalcha jedhu qabnaa jechuudha. Eegaa aartist Qamar Yuusuf yoo haqni kan qilleensi jalaa dhabamee jiraate, horiin kan kee gama Dinquu Dayyaasitti yoo hafee jiraate, Dinquun Dayyaas ilma Oromooti, nama Oromoo irraa fagaatu miti. Dinquun Dayyaas nama Oromoo fayyadu, nama umurii isaa Oromoof jiraachuutti jiru. Eegaa kaan nama kana dabarsanii diinaaf kennuu osoo hin taane Dinquun Dayyaas kana na godhee waan akka kanaati jedhanii wajjin dubbatanii yoo hin danda'amne ammoo jaarsolii biyyaatiin walgayataniit Qamar Yuusuf yoo dhugaa qabaatellee garuu ammoo iddoon inni itti himatee fi bakki itti himate sun sirrii miti jedhu namoonni hedduun toora sooshaal miidiyaa irratti. Qamar Yuusuf ilma Oromoo kana yoo himachuu barbaade rakkoo yoo isa irratti dalagamee jiraate abbootii gadaatiin gayachuu qaba malee
yeroo shirri adda addaatii fi dokumentariin sobaa obbo Dinquu Dayyaas irratti dalagamu kana obbo Qamar Yuusuf jidduun dhufee akkas na godhe akkana narratti dalage jedhee himachuun isaa sun guutumaan guututti sirriidhaa miti jedhan. Namoonni tokko tokko ammoo eegaa ka miidiyaan Qamar Yuusuf dhiyeessu hin jiru. Miidiyaan Oromoodhaa ka isa kabajjee isa fidee rakkoo isaa san dhaggeeffatu waan hin jirreef Qamar Yuusuf miidiyaa barbaade irratti dhiyaatee rakkoo isaa ibsachuu mirga qabaa namoonni jedhanis ni jiru jechuudha. Eegaa kaan nulleen akka ilmaan Oromootiitti akka aadaa fi safuu walitti qabnu. Dinquun Dayyaasii fi obbo Qamar Yuusuf ilmaan Oromooti obboleewwan. Warri mana waliif kabu citaa wal hin saamuu jedha Oromoo yoo mammaaku. Dinquun Dayyaasis Oromoof hojjeta, Qamar Yuusufis Oromoof hojjeta. Lameenuu Oromoof ija bitaatii fi ija mirgaatii jechuudha. Yoo rakkoon isaan jidduutti uumame obbo Qamar Yuusuf rakkoo isaa san qabatee karra Oromootiin gahee, balbala Oromootiin gahee, abbootii gadaatiin gahee, abbootii gadaatitti iyyachuu silaa osoo danda'u daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godha. Artist Qamar Yuusuf yoo haqni kan kee leensi jalaa dhabamee jiraate horiin kan kee gama Dinquu Dayyaasitti yoo hafe isiniif dubbisaa dhiyaadhaa sheer godhaa waliif dabarsaa. Dubbiin artist Qamar Yuusuf Irree Miidiyaan Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer wal. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godha, daawwadha, laayik godha, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa.
Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna. Humni injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan. YouTube irratti subscribe godhaa. Daawwadhaa. Like godhaa. Waliifis dabarsuudhaan share wal. Irree Miidiyaan humna. Adakkabu jechaa sagantaan kun dhimma aartist Qamar Yuusufii fi dhimma obbo Dinquu Dayyaasii ta'a jechuudha. Nulleen gama dirree sooshaal miidiyaa irraa yaadota namoota hedduu hordofnee walitti qabnee isiniif dhiyeessinee jirra. Bifa kanaan isiniif dubbisaa dhiyaadhaa, sheer godhaa, waliif dabarsaa. Dubbiin aartist Qamar Yuusufii fi obbo Dinquutun osoo suuta jedhamee laallamee gaariidha jedhan. Abbaan haqaa Dinquudha, Qamar ammoo ni soba jedhanii irratti murteessuun ni ulfaata. Qamarris yoo ta'e miidiyaa diinaa irratti ol bahee horiin kiyya ka isa biratti hafetu jira. Oromoo dhimma kana naa laala, dubbii tana naa argaa jedhee osoo Oromoon gayate jaarsoliin abbootiin gadaa dubbii isaan jidduutti uumame kana, rakkoo isaan jidduutti uumame kana ni furuu ta'a sila. Haa ta'uu ammoo obbo Qamar Yuusuf abbootii gadaallee dhiisee Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna. Humni injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan. YouTube irratti subscribe godhaa. Daawwadhaa. Like godhaa. Waliifis dabarsuudhaan share wal. Irree Miidiyaan humna. Humni injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan. YouTube irratti subscribe godhaa. Daawwadhaa. Like godhaa. Waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Ayyee ashamaa jirra jirtuu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Irree Miidiyaa, nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa sagantaan kun dhimma aartist Qamar Yuusufii fi dhimma obbo Dinquu Dayyaasii ta'a jechuudha. Nulleen gama dirree sooshaal miidiyaa irraa yaadota namoota hedduu hordofnee walitti qabnee isiniif dhiyeessinee jirra. Bifa kanaan isiniif dubbisaa dhiyaadhaa, sheer godhaa, waliif dabarsaa. Dubbiin aartist Qamar Yuusufii fi obbo Dinquutun osoo suuta jedhamee laallamee gaariidha jedhan. Abbaan haqaa Dinquudha, Qamar ammoo ni soba jedhanii irratti murteessuun ni ulfaata. Qamarris yoo ta'e miidiyaa diinaa irratti ol bahee dubbii yookiin ammoo himannaa hin barbaachifne Dinquu Dayyaas Irree Miidiyaan humna. Humni injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan. YouTube irratti subscribe godhaa. Daawwadhaa. Like godhaa. Waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. himachuun isaa sun guutumaan guututti sirriidhaa miti jedhan. Namoonni tokko tokko ammoo eegaa ka miidiyaan Qamar Yuusuf dhiyeessu hin jiru, miidiyaan Oromoodhaa ka isa kabajjee isa fidee rakkoo isaa san dhaggeeffatu waan hin jirreef Qamar Yuusuf miidiyaa barbaade irratti dhiyaatee rakkoo isaa ibsachuu mirga qabaa namoonni jedhanis ni jiru jechuudha. Eegaa ka nulleen akka ilmaan Oromootiitti akka aadaa fi safuu walitti qabnu
Dinquun Dayyaasii fi obbo Qamar Yuusuf ilmaan Oromooti. Obboleewwan warri mana waliif qabu citaa wal hin saamuu jedha Oromoo yoo mammaaku. Dinquun Dayyaasiis Oromoof hojjeta, Qamar Yuusufis Oromoof hojjeta. Lameenuu Oromoof ija bitaatii fi ija mirgaatii jechuudha. Yoo rakkoon isaan jidduutti uumame obbo Qamar Yuusuf rakkoo isaa san qabatee karra Oromootiin gahee, balbala Oromootiin gahee, abbootii gadaatiin gahee, abbootii gadaatitti iyyachuu silaa osoo danda'u miidiyaa diinaa irratti, miidiyaa ilmaan Oromoo irratti shiraxatu kana irratti dhiyaatee rakkoo kanatu narratti dalagame jedhee taan caalaa diinaaf daandii saaquun isaa suni sirriidhaa mitiin jedhan. Waaltaan TV'n kun ammoo Oromoof maan jedhu irratti ilmaan Oromoo sirriitti tolchanii beekan jechuudha TV kana. Kanaaf Waaltaan TV'n guyyaa tokko gammachuu Oromollee TV galmeessee hin beekne. TV'n kun Oromoonis wal hin beeku, Oromoonis TV kana hin beektu. Obbo Qamar Yuusuf Waaltaa TV kana irratti dhiyaatee obbo Dinquu Dayyaas kana na godhe jedhee achirratti booyuun isaa sun fala fiduu osoo hin taane diinaaf daandii saaqee ilmaan Oromoo irratti dabaa fi shira xaxuu ta'aa jira. Waaltaa beektanii kaa uummata Oromootiif tola hojjete osoo hin taane. Waaltaan TV'n uummata Oromootiif TV yookiin ammoo miidiyaa waan gaarii saba kanaaf hojjete osoo hin taane miidiyaa Oromoo diiguuf miidiyaa Oromoo gargar balleessuuf hojjetu waan ta'eef ilmaan Oromoo miidiyaa kana baraaratee rakkoo jirtuuf rakkoo uumamte wal jidduutti ilaallameet akka hiikamu nus gama keenyaan abdii qabna. Eegaa kaa sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ana Murteessaa Hajjiiti. Sagantaa birootiin hanga walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jedha. Nagayaatti. Like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree miidiyaa. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree miidiyaa. Irree miidiyaa. Irree miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree miidiyaa. Irree miidiyaa. Irree miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share wal. Irree miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan